ትዳር የእግዚአብሔር ተቋም ነው። አዳምና ጋሪ ዋቀዮቱ ነማከና አዳም ዝም ብሎ እንደዚህ በቀላል የምንገነባው ተቋም አይደለም። ጋኢሊ ከራዲያማ እምትዋቁመ ከንትወገኑ ምረጡ ነው የምትገናኙበት ቤት ነው የምንልበት ጉዳይ አሁንሳ ጋኢሊ ሁንዴ ዋቀዮቱ ሁንዴሴ በቁርሳ ዋቀዮዳ ጃለለ አባቦ ባዬ በሬዱ ቢሻን ኦፍሳት መገርሰኒዳ ዮያ አርከፉነ ነገኝ ዋቀዮ ሲኒፋተኡ ሀራሜ ዋኤ ጃለላ መጫፍኒ ዋኤ ጃለላ ማል ጀዳፊ ወንደረ ቲክቶክ ረቲ ሞ ጃለሊ ማል ፈካተ ከን ጀዱ ወጅኒ እንላላ አመደሞ ቪዲዮ ከናቲ ነወሊን ቱራ ከሰማ ፖለቲካ ከሰኒ ሼሪ ጎዳ ማነ ከናፋራ ወርታታን ሞ ላይክ ሰብስክራይብ ጎቾ እንደገቲናን ሲኒን ጀዳ ተለካ ሀራሜ ገራ መንደረ ቲክቶክ ከናቲ ጎራ ጀኔ ወንተ ደገኝ ቶኮ ራን ዋጥኖ ሽዱባዳ dhaloonni baay'een karaarra jallatee jira isa dhugaa dubbachuudhaaf karaarra jallannee jirra dhaloonni baay'een keenya waaqayyo wajjin wallaansoo wal qabaatee jirra dhaloonni waaqayyo wajjin wallaansoo wal qabu immoo xumurri isaa badinsadha waaqayyo nu haa baraaru malee mandara tiktok kanarra gaafan zoor jedhu hundumtiyyuu ካምፓኒ ደንጀዳ ታው ማል ጅኔ መቃከት ሞጋሱ ዩም ቤኮን ካምፓኒ ጃርሳፍ ጃርቴት በርባደተን እንጀዳ ታው ወርሻ ጃርሳፍ ጃርቴት በርባደተን እንጀዳ መቃከት ሞጋሱ ታው ቤኮን እኒ ካኒ ባልና ሚስት የሚገናኙበት ቤት ጀዴቱ ቻናሊ ክሬት ጎዳታ እኒ ካኒ መነፉ ዳፌሩማ ጀዴ ክሬት ጎዳታ እኒ ካኒ ኮታ ጃርቴ መረጠዳ ኮታ ጃርሳ መረጠዳ ጀዳኒቱ ባክግራውንድ ሎጎ ሳኒ ጎዳታኒ namoonni baay'een achirraa akka hoolan argeen jiraanis isinis immoo tarii warri dhaqxanii too filattanii warri akkasuma warri dhiiraas dhaqxanii durba gaa'ilaaf isiniif taatu filattan tarii jiraachuu dandeessu akkasumas immoo dubartoonni dhaqxanii achirraa filattanis yoo jiraattanii asumaan akkam akka ta'e nu barsiiftu jechuudha nuti gara fuulduraa dhaqna maalee miti eenyu biraa funaree ለማንኛውም ወንተ ተአጅሩ ኩኒ ባዬ ደስ ነመን ጀዱ ነማ ሳልፋቺሳ ሰዱጋ ዱበቹፊ በረከና ዳሎኒ ባዬን ኬኛ ዋቀዮ ወጅኒ ወላንሶ ወልቀባ ጅራ ዳሎኒ ዋቀዮ ወጅኒ ወላንሶ ቀበሞ ጥሙርሳ በድንሳ ጥሙርሳን በሬዱ ጋኢሊ ሁንዴ ዋቀዮቲ ማሌ ነምኒ ከራዴማ ዱምቲ ዋቁሜ ዱፌ ቻናሊ ክሬት ጎዳቴ haadha manaa abbaa manaa iddootti wal arganidha እናጋባለን እኛ ከተጣላችሁም ደግሞ እናፋታችኋለን የምንልበት ጉዳይ አይደለም። ትዳር ክብር ነው። ትዳር የእግዚአብሔር ተቋም ነው። እግዚአብሔር ያቋቋመው ተቋም ነው ትዳር። እኛ ዛሬ እንደፈለገን ቴክኖሎጂው በቃ ደስ ስላለን ቴክኖሎጂው በቃ ቀለል ስላለን ቻናላችን ክሬት አድርገነው ኑ እናጋባችኋለን ኑ ምረጡ ኑ የምትገናኙበት ቤት ነው የምንልበት ጉዳይ አይደለም። ትዳር ክብር ነው። ዝም ብሎ እንደዚህ በቀላል የምንገነባው ተቋም አይደለም። ጋኢሊ ከራዲያማ እምትዋቁመ ከንትወገሉምት ሰበምንሳ ጋኢሊ ሁንዴ ዋቀዮቱ ሁንዴሴ በቁርሳ ዋቀዮዳ inni nutarra teknoloojii nuti tolteetti social miidiyaan akka biraati maskootii balbala keenyaati waanuma argine gochuu dandeenya jenne kottaa wal fuudhaa kottaa maal jennu kuni dhaloota gara badinsaatti dhaloota karaarra jal'isaa jira dhalootni waaqayyoon akka irraanfatan gochaati kan nuti jiru jechuudha. Kun immoo sirrii miti. Nuufis sirrii miti dhaloota akkas godhan saniifis sirrii miti. Maaliif haadha manaa gaarii waaqayyotu namaaf kennaa dha macaafni qulqulluun. Innaa taa'etananii waaqayyoonanii gadhaaree waaqayyoo fideennaaf kennaaree jechuu dandeessu gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Utuma ta'uyyuu haati manaa gaariin abbaan manaa gaariis waaqayyoo biraa erga ta'ee akkamittiin teenya arganna yoo jenne kadhannaadhaan tokkoffaa irratti taragaaga'u lammaffaa irratti qophaa'u sadaffaa irratti waaqayyoon kadhachuu akkasittiin abbaa manaas haadha manaas argachuuti hin dandeenya jechuudha. Malee TikTok irra deemnee
kan mataan isaa daabee kan qabu kan mataan isaa firfirsu kirkim kan jedhe shabalaa isaa kan ta'e kan damoozin isaa 50,000 jennee abbaa manaa argachuu hin dandeenyu. Kun abbaa manaa nuuf hin ta'u. Tarii ji'a tokkoof ji'a lamaaf kan itti yeroo dabarfannu kan itti yeroo dabarfattan isiniif ta'uu danda'a. Kanarraan kan hafetti gaa'ila waaqayyo eebbise kan waaqayyo hundeesse sana nuuf ta'uu hin danda'u. Matumayyuu jechuudha. Kanaafiyyuu dhaloonni dhaabannee of haa ilaallu. Wanta gochaa jirru dhaabannee of haa ilaallu. Gara waaqayyootti haa deebinu. Dubbii sagalee waaqayyoo haa dubbifannu. Inni dhiiraa dhaqee TikTok irra firaashii isaa irratti diggif godheetu akkasittiin kan hojii kan qabdu kan shurrubbaan ishee dheeraa kan bakka bareedduu kan taate malkaamii kan taate jedheetu dhaqee filataa jirra. Yaa obboleessa koo shurrubbaan ishee har'a dheeraanii boru gaafa si bira dhufte irraa mallaxama. Sababni isaa iyyuu eessaa akka fiddeen beekta waan ta'eef iyyuu iddoon kennituuf bootaan qabduufati. Gaafa si bira dhufte iddoon qabduuf ka eessaa akka fiddeen beekta TikTok irraan si fideettaani. Bakka fidde sana hin deebistee arrabsitaa gaafa arrabsoo keessan dhageesse shurrubbaa isheen dheeraan kun caccabuu jammara irraa mallaxamee booda moluu taate jechuudha si biratti dhufte. Gaafa waaqayyo irraa argattu garuu kennaa waaqayyoo tettaa hin kunuunsitaa hin ankabaakabdaa hin jaalatta. Kanaafuu TikTok irraa otoo hin taane filannoon kee jilba kee keessa jilbeeffadhu waaqayyoo qophaa'e dursii qophaa'e. Achiin booda waaqayyoon gaafadhu. Maaliif waaqayyoo namni kophaa ta'uun sirrii miti jedhe seera uumamaa keessatti seera uumamaa boqonnaa 1:27 irraa kaastanii boqonnaa 2 keessattis waa'ee Addaam fi Hewaan argattu. Waaqayyoo biyya lafaa erga uume hundumayyuu waan hundumaa erga uume booda guyyaa ja'affaatti nama uumeetu waaqayyo lakkoofsa tokkorraa seera uumamaa lakkoofsa tokkorraa kaastanii gaafa dubbistanii lafaa fi samii kana erga uume gaarii ta'uu isaan argee halkaniif guyyaa jedhee moggaasee gaarii ta'uu isaan argedha. Waaqayyo wanta godhe hundumayyuu gaarii ta'uu isaa hin argee jedha macaafni qulqulluun. Guyyaa ja'affaa irratti nama uumeetu Addaamiin uume. Addaamii bineensota lafa kanarratti uumama hundumaaf iyyuu maqaa moggaase. Erga moggaasee booda waaqayyo namni kophaa ta'uun sirrii miti jedhe. Addaam dursee uumameera. Erga uumamee booda bineensota hundumaafuu maqaa moggaase. Addaami laxxee rafaa bar. Ani akkamittiin kophaa ta'e gaaffii keessan galle Addaam ani akkamittiin kophaa ta'e maaliif kophaa ta'e ani hin jenne Addaam irrafe. Waaqayyoon immoo ni ilaala wanti waaqayyo godhu hundumtuu sirriidha. Wanti inni hojjete hunduyyumtuu sirriidha. Lakkoofsa tokkorraa kaasee amma iddoo sanaatti wanti waaqayyo godhu hundumtuu gaariidha. Gaarii ta'uu isaa hin argeedha waaqayyo macaafni qulqulluun gaafa dubbatu. Kanaafuu namni kophaa ta'uun sirrii miti jedheetu otoo Addaam rafaa jiru cinaacha isaa keessaa fuudhee maddii godhe dhaqee Hewaanin. Maqaa namni kophaa ta'uun sirrii miti jedhe waaqayyo. Hin kenneef jechuudha. Addaami ani akkamittiin kophaa ta'ee gaaffii keessa galee bineensota caakkaa keessaa uumaman san keessa kan biraa barbaadan deemne. Maaliif TikTok irra barbaada deemtu? Maaliif sooshaal miidiyaa irra barbaada walii gadi kaattu? Waaqayyo iyyuu kophaa ta'uun sirrii miti jedheetu erga gaa'ila bareedaa erga uumetti maaliif waaqayyo irratti nuuf abdannee waaqayyoon kadhachaa isa yaanne immoo karoora keenya immoo adeemsifachaa maaliif hin teenyu? Guyyaa isaatti waaqayyo waan hundumayyuu bareedan godha. Dhaloonni baay'een irraa imimmaan harcaasaa keessa isaaniitti cabanii dhaloonni baay'een parsentii 100 keessaa parsentii 90 cabee tokko laa deema keessa isaatti sababii gaa'ilaatiin. Madaa'etu dhiiga deema keessa isaatti sababii gaa'ilaatiin. Kanaafiyyuu gaa'illi wanta akka salphaatti uumamu miti. Gaa'illi wanta akka salphaatti TikTok irratti sooshaal miidiyaa irratti uummatan miti. Wanti qilleensi hundeesse qilleensumatu diiga. Wanti hundeensaa waaqayyo irra ta'e garuu jabaatee hin dhaabata.